Liquiditiin gosoota lamatu ni jiraatu jechaadha. Fakkeenyaaf maarkeetii keessatti internal liquidity fi external liquidity dha jechaadha. Internal liquidity egaa gara keessaatti gaafa liquidity argisiisu liquiditiiwwan kunneen fakkeenyaaf maarkeetiin suni sweep isin gochuudhaaf tooftaalee garaagaraa fayyadamuu danda'u jechaadha. Fakkeenyaaf fake breakout argisiisuu danda'u, fake change of character agarsiisuu danda'u. So kana keessatti san akkamittiin akka inni fake ta'e hubachuu dandeessu just gaafa inni sobee breakout fakkaatu just yeroo baay'ee jennee seenne yeroo nuti itti nyaatamnu ni jiraata jechaadha. Kana baruudhaaf daqiiqaa yookaan yeroo murtaa'e eeguun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf liquiditiin internaalii keessatti fake breakout fi fake change of character achi keessatti adda baasuun murteessaadha jechaadha. External liquidity keessatti immoo inducement adda addaa yookaan manipulation adda addaa argisiisuu danda'a maarkeetiin tokko. Gaafachi keessatti kaaraakteriin argisiisu maalidha isa jedhu chaartii keenya wantoota isaan argisiisan yookaan chaartii akkamii yookaan kaandila foormi godhan achi keessatti hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. So inni kun baay'ee murteessaa fi baay'ee barbaachisaa gatii ta'ee fi kana maaster gochuun dirqama keenyadha gara trading yookaan liquidity gaafa maaster